mootummaan biltsiginnaa yeroo ajajaa woboo zoonii giddu galeessaa jaal abdiin galuuf deema jechaa jirutti ammoo ajajaa woboo zoonii giddu galeessaa lola guddaa labsuudhaan humnoonni isaanii godina shawaa kaabaa aanaa sulultaa fi magaalaa caancootti qondaalota biltsiginnaa oromiyaa ol aanoo lama woboon bishaan obaasee jiraachuusaa beeksisee jira. Kunis ammoo yeroo sanyii nagaasaa galuudhaan woboon giddu galeessaa guutumattuu ammoo haxaawamee galaa jira jedhamaa jirutti tarkaanfiin kun fudhatamuudhaan biltsiginnaa guddoo rifachiisee godina shawaa kaabaa aanaa sulultaa fi magaalaa caancoo cinatti opereeshinii jabaa gaggeessee woboon qondaalota mootummaa biltsiginnaa lamaan kana dabalatee miseensota poolisii oromiyaa fi raayyaa ittisaa biyyattiidha. konkolaataa paatroolii tokko ammoo biyyatti makuu yoo himu hedduu isaanii boojuudhaan injifannoo guddoo gonfachuus himee jira. woboon aanaa sulultaa caancoo fi darbaa gidduutti ajajaa poolisii kumaandara Laggasee Siyyumii fi itti gaafatamaa nageenya godinichaa fi gaafatamaa paartii biltsiginnaa Sisaay Baashaa dabalatee likkii galuun isaanii beekamee jira jedha woboon ibsa gama fuula miidiyaa hawaasummaa isaa Eksiitiin laateen. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo woboon lolicheetti fuudhaan gama isaatiin shawaa kaabaa aanaa wacaalee bakkeewwan karraa fi bachoo falmii jedhamanittis haleellaa jabduu raayyaa ittisaa biyyattii irratti ammoo meeshaalee gurguddoo raawwachuudhaa fi hedduu isaanii ammoo kan du'aan adabe hedduus booji'ee jiraachuu himee jira. Kunis yeroo biltsiginnaa woboon giddu galeessaa galaa jira jettutti ammoo dubbiin faallaa ta'uudhaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa lolaa jiraachuusaa mul'isettiidha. Kana malees ammoo woboon zoonii kibbaa gujii lixaa aanaa malkaa soddoo gandaa Korona geellee jedhamu keessattis waraana muummee Abiyyi Ahmed irratti tarkaanfii ilaaleessaa fudhateen humnoota mootummaadhaa 120 ol barbadeessuun biyyatti makee akka jiruu fi 60 ol ammoo madoon adabee jiraachuu yoo himu lolichi kaleessa galgala gaggeeffamaa akka turee fi diirama kana ammoo raayyaan ittisaa biyyattiidha. Konkolaataa sadiinis reeffa guuree akka ture woboon kibbaa kan beeksise. Kana malees godina horroo guduruu wallaggaa aanaalee hedduu keessatti lolli meeshaalee gurguddaadhaan gaggeeffamaa jiraachuu maddeen himan. Wal waraansi woboodhaa fi raayyaa ittisaa biyyattii gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaachuun kan durii caalaa giddu galeessa keessattis yeroo ammaan tana raafama jabaa uumee jira. Kunis ammoo yeroo giddu galeessatti nagaan deebi'aa jira erga woboon giddu galeessaa inni gale jedhamee jechuudhaanis eegamaa jirutti woboon giddu galeessaa kan galiin ammoo lola jabaa godina shawaa kaabaa aanaa sulultaa fi magaalaa caancootti gaggeesse. Kanaan waraanichi osoo galiin jiraachuu isaatii fi lola jabeessee jiraachuu isaa kan itti mul'isedha. Godina shawaa kaabaa aanaa sulultaa fi akkasuma kanneen biroo keessatti warra jaarsoo dabalatee lolli jabaan gaggeeffamaa jiraachuun kan himame. Shawaa bahaa keessattis ammoo lolli ulfaataan fantaallee fi lafoota hedduuttis meeshaalee gurguddoon gaggeeffamaa jiraachuun himamee jira. Ajajaan waraana Itoophiyaa waliigalaa muummee Abiyyi Ahmedii fi ajajaan olaanaan Aboo Jalmarroo Dirribaadha lola jabeessanii humna isaanii giddu galeessattis bobbaasuu itti fufanii jiru. Wal waraansi hanga lixa biiftuurraa giddu galeessaatti jabaachuudhaan lolichi meeshaalee gurguddoon gaggeeffamaa jiraachuun kan himame. Lola kanaan ammallee balaan guddoon irra gahaa kan jiru uummata ta'uu yoo himamu, mootummaan ammoo marii marsaa sadaffaa diduudhaan waraana filatee amma waraanicha ammoo gatii guddaa mootummicha kafalchiisaa jira kan jedhan xiinxaltoonni. Mootummaan lola kana marii marsaa sadaffaatti galuun xumureetti gochuu qaba kan jedhamaa jiru. Mootummichi ammoo woboo giddu galeessaa waliinis ammoo marii godhee waliigaltee nagaa mallatteessee jira. Woboon giddu galeessaa karaa nagaa filatee galaa jira jechuudha yoo himu ammoo warri galeeyyuu mootummaan rakkoo keessatti kufanii akka jiranii fi guddoo gaabbanii akka jiran maddeen keenya garasiitis gabaasaniiru. Ilmaan Oromoof maltu gaanfa Afrikaa irratti impaayera Itoophiyaa keessa isheen turte guutuu Afrikaa irrattuu saba guddicha sana kabajaa safuu fi namummaa itti horra. Sun ta'uu baate itti wareegamna malee harka hin kennannees hin beeknu. Dhaloota akkasiitu Oromiyaa keessatti leenjifame. Jiilaa san sila siin jedhe sana. Jiila dabeessa kannis harka kaayii jettee ol qabaasi ni sodaata
sossobdeetti galchite naman ciniin tochaa suutuma suuta ni jagnooma. Jiilaan duruu kanniis harka kaa'ee ciniintee arge itti kaayootte nama ciniinti argeeraa jedhaa jechuudha. Nuti warra ciniinamee argedha. Warra jiila sana qabudha. Mootummaa kana waliin hojjechuunis hin danda'amu. Sababa inni hin danda'amneefi mootummicha keessatti sirni jiru sirna haadha ajjeesu, ilmoo ajjeesu, sirna saamichaa, sirna paartii waraanaan tiksu, sirna korojoo hatu. Warra kana waliin hojjechuuf waraanni bilisummaa Oromoo itti dabalamuu hin danda'u. Haaromsa sinii kenninaa jedhu. Haaromsa akkamii nuu kenni? Haaromsa hannaa. Haaromsa paartii yookaan nam-tokkee sirna sana eegu. Ummanni yoo waan barbaadu filachuu fedhee waan isaaf hin taane immoo barcuma siyaasaa irraa buusuu barbaade mirgisaa akka hin kabajamne yeroo dirqamni itti kennamu warra kana akka ajjeesnuuf. Kanaaf nu haaromsu. Haaromsa akkasii barbaaduu miti kan manaa baane nuti. Sirna cunqursaa gita bittaa saaminsaa fi dhiittaa bakkaa kaasnee sirna walqixxummaa, tokkummaa, bilisummaa, dimookiraasiitti amanu bakka kaa'uuf. Kanaaf nutu isaan haaromsa. Sirna walqixxummaa isaan barsiisa. Dimookiraasii isaan barsiisa. Paartii buloo hin taane waraana uummataa ta'uu isaan barsiisa malee isaantu nu barsiisa miti. Kanaaf kan inni nagaan xumuramuu hin dandeenye. Hiikkachuu ka'edhu qofaatu sammuu jaraa keessa jira. Nuti hiikkachuu kan beeknu ofirraa osoo hin taane diinarraa qofa. Kanaaf hanga gaaffiin Oromoo deebiin argannetti hiikkachuu hin dandeenyu waan ta'eef lolli sun itti fufe. Uummanni Oromoo kanaan duras eebba yeroo darbee irratti qophaa'i. Yeroon isaa ga'eera. Waamicha qabda woboorraa. Dursummaa wobootiin lafee cabuu dhiiga dhangala'uuf lubbuu dhabuu wobootiin waraana namatti hin sagadin nama laaltees hin deemin waan barbaaddu beeki. Anaan laaltee miti ka qabsoorra jirtu waan barbaaddutu jira. Ka qabsoof si baase immoo ka qirqiree si nyaatu gabrummaa sirra jira. Abbaan qeerroo gadi baasee fi ol galchu roorro miti qeerroo. Roorroon sun hanga cabuu hin dandeenyetti eenyuyyuu sin dhaabu. Kanaaf hoggansi keenya kan kallattii nuu kennu, kan hiriira nu baasu, kan nu fincilchiisu gabrummaatu nurra jira. Kallattii walii laachuuf immoo bakka deemtan hundumaatti akkuma gaafa diinni waan sin jilbeenfachiise itti fakkaate online singeesse huursuun singeesse jennaan Oromummaan iddoo tokkotti walitti sin fide walitti sin dagaagsee bakkoota adda addaa irraa kaa waliin beekne bilbila wal jijjiirtanii qabsoof karaa saaqe sana har'as bakka kanatti kumaatamaan argamtaniittu teessoo wal jijjiiraa. Akkamittiin wal qindeessinaa? Akkamittiin injifannaa? Akkamittiin bakka kamitti yoom wal yaamnaa isa jedhu mataa qabdaatti diidaa nama laaleen.